Artistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Soonaa Taakkalee wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan suniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi baay'eellee kan namatti tolu akkasumas illee hedduullee kan nama gammachiisu illee isinii qabannee dhufneerra. Egaan daawwattoota keenya kan isinirraa eegamu chaanaalii kana immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas illee artistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kana artist Soonaa Taakalee kana jajjabeessuuf illee viidiyoo kanallee sooshaal miidiyaa qabdan Facebook, Telegram, TikTok fi kan kana fakkaatan kan qabdan hunda isaarratti illee sheer godhaa fi artistiin kanallee baay'ee kan jabeessu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti osoo isin hin dabarsin dura viidiyoo kana immoo laayikii tuquun dagatina. Laayikii yoo tuqxan viidiyoon kunillee akka inni nama baay'ee bukkee ga'ullee kan fayyaduu danda'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Soonaa Taakkalee uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi akkasumas illee daran beekamtii guddaa kan qabudha jechuudha artistiin kuni. Egaa hundumti keessan iyyuu beektu artistii kana namni wallaallee hin jiru. Keessumayyuu warra boolee kan jedhu sirba dheengadda baase kanaan uummata bukkeetti illee garmalee beekamee jira jechuudha artistiin kuni. Egaa artistiin jaallatamaan kuni sirba isaa isa darbe irratti warra boolee kan jedhu irratti gara viyuu miliyoona 25 fi isaa olillee kan argatedha jechuudha. Amma immoo artistiin keenya kuni wallee bareedaa kan isa caalaa daran bareedullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Akkuma ilaaltan egaa mata dureen isaa Afrikaa kan jedhuu fi uummata bukkeetti illee jaalatamummaa guddaa ittiin argachuuf illee kan ittiin deemaa jiru jechuudha artistiin keenya kuni. Hojii inni qabatee dhufaa jiru kun immoo hojii bareedaa fi hedduu kan nama boonsu illee akkasumas illee kwaalitii viidiyoo akkaataa hojii isaa wanti hundi isaallee kan namatti toludha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistiin kana akkamitti simatu suniin jecha warroonni akka hawwiidhaan eegdanii fi koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa akkasumas illee viidiyoo kana immoo warroonni sheer godhan koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa suniin jedha akkasumas illee sappoortii keessan illee deeggarsa keessan artistii keenya Soonaa Taakkalee kanaaf mul'isan suniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana sirba isaa haaraa kana irratti illee akka inni nagaan dhufuuf baay'ee hawwinaaf jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya kuni yoom dhufaa fi eessatti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya kuni kan inni dhufaa jiru torbeen kana gidduu dhufa jechuudha. Yoom dhufa kan jettaniif immoo YouTube chaanaalii eessatti kan dhufa jettaniif immoo YouTube chaanaalii mataasaa banatee irratti kan gadhiisu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu artistiin kuni sirba kanatti birrii hedduu dhangalaasee akkasumas illee baay'ee itti dhamaatii guddaadhaan illee qabatee dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isin immoo chaanaalii isaa dhaqaatii sabiskiraayib godhaa akkasumas illee sheer godhaa artistii keenya kana cina dhaabadhaa hundumti keessan yoo artistii keenya kana akka jajjabeessitan isin hawwina jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon fi odeeffannoon yaada qabanne kana ture sirbichi immoo gaafa gadhiifamu miliyoona 50 olillee akka gahuu dandeenyu illee abdiin qaba. Akkuma beekamu illee torbee kana gidduu kan Yoosan Geetahuus jira jechuudha daawwattoota keenya. Sirba 2 dhufaa jira jechuudha torbee kana gidduu kanaafuu Tibu'aalaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadhe kana ture amma dhumuraatti waan daawwataniif galatoomaa isiniin jecha warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo ammas irra deebi'een jedha sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun illee nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo bareedaa akkasii argachuuf yuutuubii keenya kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Egaan daawwattoota keenya galatoomaa.